Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odeeyffaanoo Torbaanii fi jennee gingilcha qaaltii fi raasina geessina odeeyffaanoo waliin ani Muluu Junaada. Bulchiinsni magaalaa Sabbataa masgiida seeraan galmaa'ee diiguuf akeekkachiisa baase. Bulchiinsni magaalaa Sabbataa masgiida Hamzaa kan naannawaa Furii jedhamu ganda Duwwaa Afur keessatti argamu guyyaa torba booda diiguuf akeekkachiise. Bulchiinsi magaalattii akka jedhutti masjiidni kun seeraan ala kan ijaarame waan ta'eef qabeenyi irra jiru hatamtamaan akka kaafamu akeekkachiisa baase ture. Haa ta'u malee masjiidni Hamzaa seeraan majlisa federaalaa biratti kan galmaa'e ta'uun beekameera. Haaluma kanaan manni marii waliigalaa dhimmoota Islaamaa xalayaa bulchiinsa magaalaa Sabbataatiif barreesseen lafti kaara meetira 1000 masjiidni Hamzaa irratti ijaarame uummata musliimaaf seeraan kan kenname ta'uu ibsuun bulchiinsi magaalatti masjiida kan akka hin diigneef gaafatee ture. Masjiidni Hamzaa bara 2007 irraa jalqabee majlisa naannoo Oromiyaa jalatti bulaa ture. Masjiidni Hamzaa akka diigamuuf akeekkachiifni itti kenname ragaa seera qabeessummaa guutuu waan qabuuf diigamuu irraa kan baraaramu akka ta'e miseensi koree fala barbaadduu fi hayyuu seeraa kan ta'e Ustaaz Kaamil Shamsuu beeksise. Ustaaz Kaamil Shamsuu bulchiinsa Sabbataa waliin marii gochuu isaa ibsuun masjiidicha akka diigamu jedhamee akeekkachiifni itti kenname kan ture manneen ijaarsa seeraan alaa diiguuf kallattii kennameen akka ta'e bulchiinsi dubbachuun amma garuu masjiiditti gaafa wiixataa ragaa qabu fidatee seera qabeessa akka ta'u goona jedhamu isaa ibseera. Haaluma wal fakkaatuun torbaan lama dura magaalaa Burraayyuu naannoo Shawaa Meedaa jedhamu keessatti masjiidni tokko humnoota mootummaatiin diigamuu fi jamaa masjiidichaas reebuun miidhaan akka irra gahee gabaasuun kennan yaadatama. Sagantaan daawwaan guddaan magaalaa Shashamanneetti gaggeeffame. Magaalaa Shashamannee ganda Duwwaa Jaha masgiida Saad keessatti sagantaan daawwaa guddaan gaggeeffame. Sagantaa kana irratti ulamaa'onni fi ustaazonni hedduun akkasumas hawaasni musliimaa lakkoofsa hedduu ta'e kan irraa qooda fudhate ta'uun beekameera. Sagantaa daawwaa kana irratti aalimni guddaan Sheek Jailaan Adaanoo fi Ustaaz Muhammad Abaataa kan irratti argaman ta'uu maddeen gabaasaniiru. Achuma magaalaa Shashamanneetti sagantaan daawwaan masgiida Abubakar Siddiq keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u markazni Abubakar Siddiq eebbaafistoota dhiira 29 fi shamarran 7 walumaa galatti haafistoota 36 bisiisuun isaa odeeffannoon arganii addeessa. Israa'eliin ajjeechaa lammiilee Filisxiinii irratti raawwachuu ammas akkumatti fufetti jira. Guyyaa Jummaa daangaa Gazaa irratti dubartii ogeettii fayyaa Raazaan Ashraf hojii lubbuu baraaruu irra turte ajjeesuun namoota 100 ol madaa'uun gabaafame. Mormii lafa qubsuma haarawaa qarqara daangaa Gazaatti mootummaan Israa'elii lafa Filisxiinii irratti gaggeessu mormii musliimoota Filisxiinii guyyaa Jimaataa yeroo hiriira mormii cimaa gaggeessan tarkaanfii gara jabeenya waraana Yahudoota Israa'elii musliimoota Filisxiinii irratti fudhatanii lubbuun ogeettii fayyaa narsii umrii 21 Raazaan Ashraf yeroo hiriira mormii cimaa guyyaa Jummaa magaalaa kibba Gazaa irraa meetira 25 fagaattee argamtu kaan yuunisitti hiriira mormii gaggeeffamu musliimoota Filisxiinii gargaarsa namummaatiif hojii lubbuu baraaruu irra turte waraanni gara jabeenya Yahudoota Israa'elii snaaparaan ilaalamtee rukkutamuun qoma isii irra dhawamtee shahidii ta'uu isii gabaafame. Hiriirri mormii qubsuma musliimoota Filisxiin lafa naannoo Gazaa mootummaan Israa'elii karaa seeraan alaatiin qabame deebsisuuf sochiin hiriira mormii akka lakkoofsa Awurooppaatti maarchi 30 bara 2018 jalqabame moggaafama The Great March Return jedhamu yaamamu erga jalqabee as yoo xiqqaate musliimoonni Filisxiinii 120 ta'an waraana gara jabeenya Yahudoota Israa'eliin kan ajjeefaman yeroo ta'u kan dhibba hedduutti lakkaa'aman madaa'uun isaanii ni beekama. Denmark niqaaba kan dhufanne seera paarlaamaadhaan labsite. Wixineen seeraa mootummaa Denmarkiin qophaa'e guyyaa Kamisaa 975 kan darbe yoo ta'u waxabajjii 1 bara 2018 irraa jalqabee hojiirra kan oolu ta'uun beekameera. Labsiin seeraa kun dubartoonni niqaaba uffatanii iddoowwan hawaasummaatti akka hin argamne kan dhorku yoo ta'u dubartoota niqaaba uffatan irratti adabbiin kaa'amee jira. Seerri kunis namoota uggura kana diiganii argaman irratti yeroo jalqaba adabbii mallaqa Denmark ruunoo 1000 yookaan doolaara USA 156 kan adabu yoo ta'u yoo immoo irra deddeebiin seera kana diiganii argaman adabbii mallaqa yuuroo 10,000 yookaan hidha baatii 6 akka adabaman labsame. Mootummaan Denmark yaada kana Febraarii keessa ugguruuf yaalii godhus osoo hin milkaa'in erga hafee booda uggurri kun amma labsamuun isaanii yaadatama. Seera Denmark guyyaa Kamisaa raggaasifte kana mormiin cimaan irratti ka'aa jira. Zainaba Hussein lammii Denmark magaalaa Kip Hwangin keessa jiraatu yoo taatu yaada Rooyitersiif kenniteen kana booda mana barnootas ta'ee maatii kiyya waliin niqaaba uffadhee mana akka hin baaneef narratti murtaa'e. Murtiin jibbaa Islaamummaa irratti murtaa'e kun sirrii miti. Anis gonkumaa niqaaba mulqachuuf qophii miti jette. Ministeerri haqaa Denmark akka jedhetti kallattii duudhaa qabnuutiin yoo ilaalle hawaasni akkamii fi aadaa akkamii qabna kan jedhu hubachuu qabna. Ijaa fi fuula keenya haguuguu hin qabnu. Wal ilaaluu danda'uu qabna. Fuulli keenya guutumaan guututti mul'atee waliin dubbachuu qabna. Kun duudhaa Denmark keessa ture jedhan. Dhaabbatni Amnesty International seera Denmark baase kana mirga dubartoota sarbuudha jechuun beeksise. Bara darbe garuu manni murtii mirga namummaa Awurooppaa wayita seera akkasii Beeljiyeem keessatti labsu fuula haguuguun amantaa agarsiisuudhaaf jecha mirga namni dhuunfaa tokko jireenya hawaasummaa keessatti qabu sarbuudha jedhee ture. Yeroo jalqabaaf seera kana bara 2011 kan baase Faransaay ji'oota muraasa booda Beeljiyeem itti aantee seera fuula haguuguu dhorkuu baase. Ergas biyyoonni akka Awustiraaliyaa, Neezerlaand, Bulgaariyaa, Jarman gara kibbaa kutaa biyya Beevaariyaan hojiirra ooluu eegale.
Odeeffannoon torbaaniif gingilcha qaatiif irraa isiniif dhiyeessine kan hangamaa dhageeffattan kana fakkaata. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.